nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya egaa ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa sadaffaa kutaa lammaffaa review questions 3.1 qabadde isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa maatii yoo taatan viidiyoowwan like share gochuudhaan deeggarsa keessan baratamaa taasisuu hin dagatinaa. Akkasumas caalmatanii deeggaruu yommuu barbaadan viidiyoo kee online yommuu ilaaltan VPN banachuun dagatinaa. Materiaalota barnootaa garaagaraa immoo argachuu barbaadan chaanalii Telegiraama keenya Abdii Fiiziks Akaadaamii jiru gochuun dagatinaa kallattumaan gaafilee keenya haa eegamu. Question number 1. Define the term average and instantaneous acceleration. Maal jedha jechuudha? Termiiwwan average acceleration jedhanii fi instantaneous acceleration guula giddu galeessaa fi guula battalaa define godhi yookiin immoo hiika isaanii itti kenni jedha jechuudha. As we know, average acceleration is the overall change in velocity divided by the total time taken. Egaa akkuma beekamu average acceleration kan jenneen kun jijjiirama waliigalaa velocity sochii tokkooti jechuudha. Isa kanas yeroo nuu kennameen hiruudhaan kan argannudha jechuudha. It represents the average rate of change of velocity over a time interval. Egaa average acceleration kan jennuun kun reetii jijjiirama ariitii turtii yeroo nuu kenname tokko keessatti kan ibsudha jechuudha. It is the rate of change of velocity over a time interval. Egaa formulaadhaan yommuu barreessinu A average equals change of velocity divided by change of t or change of time ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu yeroo akkamiiti averaging kun kan argamu yookiin immoo average acceleration kun kan argamu kan jedhu when we drive a car and gradually increase our speed from 0 to 60 km per hour over several seconds, the average acceleration is the change in speed divided by the total time taken. Egaa yommuu konkolaataa oofnu yookiin immoo isin yommuu konkolaataa ooftan speedii keessan 0 irraa gara 60 km/h tti sakandii muraasa keessatti yoo jijjiirtan jijjiirama ariitii kanaa turtii yeroo fakkeenyaaf 0 dhaa 60 godhaaf sakandii 3 yoo fudhate 60 hir'isuu 0 hiruu 3tiin kan argattan kun average acceleration immoo guula giddu galeessaa jennaanii jechuudha. What is instantaneous acceleration? Instantaneous acceleration kan jennu yoo it is the acceleration of an object at a specific instant in time. Egaa akkuma maqaa isaa irraa hubattan guula battalaa kan jennu kun guula wanta tokko yeroo murtaa'aa ta'e tokko irratti sharp yeroo sana irratti guula jiru kan nu ibsu jechuudha. It is found by taking derivative of velocity with respect to time. Yookiin immoo limitii isaatii jechuudha. Kanaafuu instantaneous acceleration kun limit isaatiin kan jechuunis maal jechuudha jechuudha time irratti hundaa'a jechuudha. Yes. A of t equals lim of delta v or change of velocity divided by change of time as change of t approaches 0. Adada change of t kun 0 tti siqaa deemuuf. Change of t yookiin immoo garaagarummaan t keenya 0 tu battala sana irratti jechuudha. Battala sana irratti jechuudha. Which is equals to dv by dt. Egaa derivation isaatiin immoo dv by dt tiin kan argamudha jechuudha. Fakkeenya isaa fudhachuu dandeessu. If the velocity of a falling object is changing continuously due to gravity, its instantaneous acceleration is the gravitational acceleration g equals 9.8 meters per second squared at any point in time during free fall. Fakkeenyaaf qaamni tokko yookiin wanti tokko qilleensa irraa gadi kufaa yoo jiraate velocity isaa yookiin ariitii isaa itti fufiinsaan sababii giraavitiitiin kan jijjiiru yoo ta'e instantaneous acceleration yookiin immoo guulli battalaa isaa acceleration due to gravity dha jedhu tuqaa barbaaddan irratti yookiin immoo yeroo sakandii kamirrattuu kan argattan 9.8 meters per second square ta'a jechuudha. Bifa kanaan ibsuu dandeessu termoota kana lamaan. Question number 2. It goes like this. State the condition in which an object is said to speed up and slow down.
wanti tokko saffisa isaa dabaleera yookiin immoo speed up ta'eera kan jennuu fi saffisa isaa hir'iseera yookiin immoo slow down ta'eera kan jennu yoomi kondishinoota kana yookiin haalota kana ibsii jedha jechuudha. The first one is speeding up. Yoomidha wanti tokko saffisa isaa dabaleera kan jennu. An object speeds up when its velocity and acceleration are in the same direction. Qaamni tokko saffisa isaa dabaleera kan jennuun yoo kallattiin velocity fi yookiin immoo kallattiin ariitii fi kallattiin guula isaa wal fakkaataa ta'anidha. This happens when both velocity and acceleration are positive. Egaa haalli kun uumamuu kan danda'u yoo velocitynis accelerationis positive ta'a. Fakkeenyaaf moving forward and accelerating forward. Sochiin qaama tokko gara fuulduraatti yoo ta'e, accelerationis immoo gara fuulduraatti yoo ta'e, speeding up irra jira yookiin immoo saffisa isaa dabalaa jira jechuudha wanti kun. Second, when both velocity and acceleration are negative. Lamaan isaanii yoo negative yoo ta'an, velocitynis acceleration. Fakkeenyaaf moving backward and accelerating backward. Duubatti deemu guulis gara duubatti yoo ta'e yookiin immoo lixatti deemu sochiin yookiin ariitiin gara lixaatti guulis gara lixaatti yoo ta'e calculation keessatti yommuu fayyadamnu negative jenne baha positive yoo jenne dirqama dhiya negative jenna jechuudha. Garuu qaamni suni maal ta'aa jira? Speeding up, speed isaa yookiin saffisa isaa dabalaa jira jechuudha. Egaa fakkeenyota qabatamaa ilaaluu dandeenya. A car moving east with an acceleration directed east. Konkolaataa gara bahaatti deemu acceleration isaas bahaatti yoo ta'e, a ball rolling downhill and accelerating due to gravity. Kubbaa allayyaa irra yookiin immoo waan ta'e irraa gadi kufaa jiru acceleration isaa immoo due to gravity yoo ta'e. Asii gadi yeroo baay'ee negative fudhanna mitiire. Velocity is negative idha, kallattiin sochii jechuudha. Acceleration is negative idha, but the ball is speeding up. That's it. What about slowing down? Yoommoo wanti tokko saffisa isaa hir'isaa jira kan jennu. An object slows down when its velocity and acceleration are in opposite directions. Qaamni tokko saffisa isaa hir'isaa jira kan jennu yoo kallattiin velocity fi acceleration walii faallaa ta'an. Kallattiin sochii baatti ta'ee kallattiin acceleration lixatti yoo ta'e the object is slowing down. This condition happens when velocity is positive and acceleration is negative. Egaa conditionii lamaan kun uumamuu danda'a slowing down jechuudha. Yoo velocity positive ta'e acceleration negative ta'e uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf moving forward but decelerating. Fuulduratti deemu garuu immoo acceleration maal ta'u gadi bu'u jechuudha. Velocity is second when velocity is negative and acceleration is positive. Yoommoo velocity negative ta'e ammas acceleration positive ta'e slowing down kun jira jechuudha. Fakkeenyaaf moving backward but decelerating. Gara duubatti deemu garuu immoo kallattii gara fuulduraatti acceleration hin jiraachuu jechuudha. Example, a car moving east kan akka positive fudhachuu dandeenya jechuudha. But braking with acceleration directed west negative. Jalqaba konkolaataan baatti deemaa ture. Garuu fireeniin yommuu qabamu, breakingiin yommuu uumamu, acceleration isaa garamitti ta'a? Gara lixaatti ta'a jechuudha. Yeroo kana konkolaataan kun saffisa isaa hir'isuu isaa kan nutti agarsiisudha. A ball thrown upward. Kubbaan asii olee darbatama. Where velocity is upward but acceleration due to gravity is downward. Kubbaan asii olee darbanna. Velocity isaa yommuu ol deemutti jechuudha. Velocity isaa asii oleedha. Garuu gravity yeroo hunda gara gadiiti. Gad harkisa jechuudha. Saffisni kubbaa kana adaduma kubbaan kun deemaa jiru saffisni kubbaa kana akka gadi xiqqaatu taasisa jechuudha. Condition kanaan kan uumamudha jechuudha. The other is question number 3. What is the relationship between acceleration and deceleration? Hariiroon acceleration yookiin guulaa fi deceleration yookiin immoo hir'isuu guulaa kuni maal isaanii? Hariiroon gidduu isaanii jiru jedhee nu gaafate. Mee deebisuuf haa yaallu. Acceleration and deceleration both describe changes in the velocity of an object. Lamaan isaaniiyyuu eenyufeentu accelerationis decelerationis jijjiiramuu velocity ibsu jechuudha. But differ in direction relative to the motion of the object. Garuu garaagarummaan isaanii kallattiidha jechuudha. Kallattii kana immoo maal irratti hundoofne? Kallattii sochii wantaa irratti hundaa'uudhaan kan himnudha jechuudha. Accelerationis decelerationis
jijjiirama velocity ibsu yeroo nuu kenname tokko keessatti garuu kallattiin isaanii adda adda ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. What is acceleration? Acceleration akkamii? Kallattiin isaa acceleration maalni? Kallattiin isaa. Acceleration refers to any change in velocity, either an increase or decrease over time. Acceleration kan jennu kun jijjiiramni kamiyyuu jiraate acceleration hin jira jenna jechuudha. Kanaafuu deceleration yoo jiraate yeroo tokko tokko acceleration hin jira ni jenna jechuudha. It can be positive, increasing speed in the direction of the motion, kallattii sochiitiin yoo saffisni dabalaa deeme, or negative as ta'uu danda'a jechuudha. Kun immoo yeroo kamii decreasing speed in the direction of motion, also called deceleration. Egaa acceleration gosa lamatu jira. Positive yoo ta'e acceleration jennaani, negative yoo ta'e immoo deceleration jennaani jechuudha. Positive yommuu ta'u yoo saffisni wantaa kallattii sochii irratti dabalaa deeme, negative kan ta'u immoo kallattii sochii irratti wanti saffisa isaa yoo hir'isaa deeme deceleration jennaani jechuudha. Okay, deceleration kan jennuun immoo deceleration is a specific. Egaa accelerationin hundumaaf ta'a jenneerra. Any change in velocity is said to be acceleration, but deceleration is a specific type of acceleration. Deceleration amma gosa acceleration isa tokkodha jechuudha. Yeroo kam akkuma asitti dubbanne where the velocity of the object decreases over time. Yoo velocity yookiin immoo ariitiin wanta tokko yeroo nuu kenname tokko keessatti hir'achaa deeme decelerate gochaa jira jennaa jechuudha wanti sun. Kanaafuu deceleration acceleration ta'uu danda'a. Gosa acceleration keessaa tokkodha jechuudha. Acceleration immoo deceleration ni qabata jechuudha. Acceleration jechuun any change in velocity dha waan ta'eef yoo positive ta'e yoo increasing speed in the direction of motion yoo ta'e accelerating jennaan. If the object is decreasing the speed in the direction of motion, we call it deceleration. Deceleration garuu kophaa ishiitti maal jenne? That is a specific type of acceleration where the velocity of the object decreases over time. It occurs when acceleration is in the direction opposite to the object's motion. Egaa deceleration kan uumamu acceleration wanta kallattii faallaa sochii wantaatiin yoo ta'edha jechuudha. Acceleration fi kallattiin sochii walii faallaa yoo ta'an. Fakkeenyaaf maal jechuudha kun? Fakkeenyaaf konkolaataan tokko asirra deemaa jira yoo ta'e egaa drawingii keessa miti isin sirreeffadhaati kaafadhaa kallattii kanaan deemaa jira yoo ta'e ariitii hammamiitiin fakkeenyaaf ariitii boqonnaarraa ka'ee kallattii kanatti 5 yookiin immoo 50 km/h irra yoo ga'e 50 km/h irra yoo ga'e acceleration jennaan jechuudha. Garuu faallaa kanaatiin immoo konkolaataan kun garanatti deema. Jalqaba meeqaan deemaa ture? 50 km/h. 50 km/h deemaa ture. Xumurratti dhufee yoo dhaabbate kallattiin acceleration gara kana ta'a jechuudha. Final velocity keenya 0 dha waan ta'eef. Yeroo kana deceleration uumameera jennaan jechuudha. Yeroo konkolaataan firiin qabu yookiin immoo breaking immoo apply ta'u sana jechuudha. Okay, hariiroo isaanii cuunfinee iddoo tokkotti kaa'uu dandeenya. The relationship is deceleration is negative acceleration. Egaa yeroo hunda miti kuni yeroo hunda miti. But deceleration is negative acceleration when considering the motion in a particular direction. Egaa kallattii murtaa'aa irratti yoo ilaalle deceleration negative acceleration dha jechuudha gama biraatiin jechuudha. Both are measured using the same unit meters per second square. Egaa lamaan isaanii meters per second square dhaan kan safaramanidha. Whether an object is said to be accelerating or decelerating depends on the sign of the acceleration relative to the velocity of the object. Egaa qaamni tokko accelerate ta'eera yookiin immoo guuleera yookiin immoo guulli isaa hir'iseera kan jennu maal irratti hundoofna jechuudha? Saayinii acceleration irratti hundoofna. Saayinii acceleration kana callistee osoo hin ta'in kallattii velocity irratti hundaa'uudhaan kallattii velocity yookiin immoo ariitii wantaa irratti hundaa'uudhaan kan murteessinudha jechuudha. The other is question number 4. A car driver accelerates her car by 1.4 meters per second squared starting from rest. Egaa konkolaachistuun tokko konkolaataa ishee 0 yookiin immoo boqonnaa irraa ka'uudhaan hamma meeqatti guulchiste? Hamma 1.4 meters per second squared itti guulchiste jechuudha. Eessarraa ka'uudhaan? Boqonnaa irraa ka'uudhaan. How long does it take her to reach a speed of 2 meters per second? Speed ishii duwwaarraa kaatee 2 meter per second irra ga'uudhaaf yeroo hammamiitti fudhata?
how long does it take? Yeroo hammamitti fudhata? B. If she then breaks to a stop in 0.8 seconds, osoo 2 meetir per secondii kanaan deemaa jirtu yoo bireekiin yookiin immoo fireenii qabuudhaan sakandii duwwaa tuqaa 8 booda dhaabbatte deceleration yookiin immoo gulii negatiiviin kun meeqa ta'a jedheet nu gaafate jechuudha. Egaa mee giivanoota keenya addaa baafannu kana solve gochuudhaaf given or given are given a average 1 egaa ariitii giddu galeessaati jechuudha. Jalqaba irratti kan nu kenname starting from rest to reach the accelerate of 1.4 meters per second square waan nu jedheef a average 1 jennu. A average 1 equals 1.4 meters per second squared. U1 egaa initial velocity waan hin jechaa jira jechuudha. U1 equals 0 meters per second. V1 final velocity conditionii lama qabna jechuudha. Conditionii inni dura 0 irraa kaatee guula 1.4 kanarra gahuudhaaf conditionii lammaffaa osoo speedii 2 meetir per second kanaan deemaa jirtu deebitee dhaabbachuudhaaf kanaaf conditionii lama conditionii isa duraan fudhachaa jira. V1 2 meters per second. Then amma immoo U2 immoo jalqaba meeqan deemaa turte 2 meters per second. U2 immoo 2 meters per second ta'a jechuudha. V immoo stop jedha ni dhaabbatte jechuudha. Dhaabbachuudhaaf 0 meter per second irratti kan dhaabbattudha jechuudha. Isaan kanatu nuu kenname. T2 taayimiin lammaffaadhaaf egaa velocity kanaan osoo deemaa jirtu deebitee dhaabbachuudhaaf taayimiin itti fudhate T2 jennaan jechuudha. T2 meeqan nuu kenname 0.8 meters per second nuu kenname jechuudha. So barbaadamaan keenya the required one is jalqaba irratti maal gaafatamne A irratti T1 how long does it take her to reach a speed of 2 meters per second starting from rest and accelerating with 1.4 meter per second squared. So A irratti T1 gaafatamne jechuudha. Conditionii irratti taayimiin 0 irraa ka'ee accelerationii hamma kanaatiin velocity 2 meter per second irra gahuuf ishee itti fudhatu meeqadha nu jedhee jechuudha. B irratti immoo kan nu gaafate maaloodha? Average acceleration 2 nu gaafate jechuudha. Conditionii lammaffaatiif average accelerationin meeqa ta'a jedheete nu gaafate jechuudha. Egaa kallattumaan gara furmaataatti yemmuu seennu okay, A irraa haa kaanu. A for first condition. Egaa first condition irraa A average 1 equals change of V1 over T1 or change of T1 jechuu dandeenya jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? T1 maal ta'a jechuudha? A1 jennu average dha jechuudha, beekamaadha. A1 equals to V1 minus U1 egaa inni kun initial velocity U dha, final velocity V dha jechuudha, over T1 ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Which implies that T1 equals V1 minus U1 divided by A1. Formula kana fayyadamneet T1 keenya argannaa jechuudha. So T1 equals V1 is 2 meters per second minus U1 is 0 because the car is started from 0 meter per second divided by acceleration is 1.4 meters per second squared. Kun maal nutti agarsiisa? 2 times 0 is 2 meters per second divided by 1.4 meters per second squared. So
meetira tokkoon sekondii tokkoon bada per sekondii qabna gubbaatti yommuu ba'u sekondii ta'ee nu ba'a jechuudha. So T1 meeqa ta'a jechuudha? Keezii tokkoffaadhaaf T1 1.43 seconds. 1.43 seconds. Sekondii tokko tuqaa afur sadii kan ta'udha jechuudha. Egaa B bira immoo yoo dhaqne B for second condition conditionii lammaffaatiif maal jenneerare conditionii lammaffaatiif amma konkolaataan 2 meetira per sekondiidhaan deemaa jira jechuudha. 2 meetira per sekondiidhaan. Deebi'ee dhaabbachuudhaaf hoo hammamitti fudhata kan jedhuun average acceleration barbaadna jechuudha. Average 2 equals change of V2 over T2 or change in T2 ta'a jechuudha. Bifa kanaan arganna. Isa kanaaf kun wal qixa ta'a. Change in V2 jechuun V2 minus U2 divided by T2 ta'a jechuudha salphumatti. Kana jechuun A equals average dha. A equals V2 0 dha. Deebi'ee dhaabbachuudhaaf jenneerra jechuudha. Minus U2 2 meter per second dha. 2 meters per second. T2 nu kennameera which is 0.8 second. 0.8 secondiitu nuuf kenname jechuudha. Kanaafuu kun maal ta'a jechuudha? Negative 2 0.0 minus 2 jechuun negative egaasitti unity barreessuu qabna 0 meter per second jechuu qabna. Negative 2 meters per second over 0.8 secondii ta'a jechuudha. Kanaafuu average acceleration lammaffaan yookiin immoo A average tuun meeqa ta'a jechuudha? Negative 2.8 yommuu hirru meeqa arganna? It is about negative 2.5 meters per second squared. Negative 2.5 meters per second squared arganna jechuudha. Bifa kanaan furuudhaa dandeenya jechuudha gaafii kana. Gaafii inni itti aanu question number 5. A particle is in motion and is accelerating. Particleen tokko socho'aa jira. Akkasuma immoo guulaa jira jedhee nu kenna jechuudha. The velocity of the motion as function of time is given by v of t equals 20t minus 5t squared meters per second. Egaa velocitiin sochii partikilii kanaa functionii taayimiitiin bifa kanaan nu kenname. 20 taa hir'isuu 5 squared meter per second yoo ta'e find the functional form of acceleration. Accelerationii bifa functioniitiin bifa kanaan functioniidhaan barbaadi. B. The instantaneous velocity at t equals 3 seconds. Ariitii battalaa yeroo 3 second irratti jiru barbaadi. C. The instantaneous acceleration at t equals 3 seconds. Guula battalaa yeroo 3 second irratti jirus barbaadi nuun jedhee jechuudha. Ammas kennamoota keenya irraa haa ka'an. Given jalqaba irratti eenyudha kan nu kenname? Functional form of velocity. Given in keenya functional form v of t. V of t equals 20t minus 5t squared meters per second. So kallattuma gara furmaataatti yommuu seennu solution egaa irratti maalidha kan gaafatamne? Functional form of acceleration. Let's say A haa jennu jechuudha. Egaa we know that from our definition A of t equals dv by dt or lim of change of v over change of t as change of t approaches 0. Kana lamaan argachuu dandeessu jechuudha. Then kun maal nutti agarsiisa?
A of t equals V jechuun eenyudha? 20t minus 5t squared over or d by dt kana jennaa jechuudha. T irratti hundoofne drive goona deriveetii keenya barbaannaa jechuudha. Egaa seera deriveeshinii keessatti maalidha kan beekuu qabdan? Fakkeenyaaf d by dt egaa deriveeshiniidha jechuudha. D by dt konstaantii wayii c t the power of n yoo qabaanne deriveeshiniin kun maal ta'a jechuudha. Herrega keessatti yoo ilaaluudhaa baattanii jedheetanii jechuudha. n times c kun konstaantiidha lakkoofsa jechuudha. n times c t the power of n minus 1 akkanumatti deema jechuudha. Deriveeshiniin kamiyyuu paawurii as jiru kana fiddanii konstaantii iddoo kana jirutti baay'istu paawurii qabu sana immoo tokko irraa hir'isaa deemtu jechuudha. Bifa kanaan deriveeshinii isaa hojjechaa kan deemtanidha jechuudha. So kana deriveetii yommuu goonu maal arganna jechuudha. Foormulaa ammaatiin a of t equals amma maal jennee daree paawuriin tokkodha miti jedhe. So 1 times jennee jechuudha. 1 times 2n t the power of 1 minus 1 minus isa kanaafis akkasuma 2 times 5 t the power of 2 minus 1 isa kana ta'a jechuudha. So a of t equals 20 t the power of 1 the power of 0 minus 2 times 5 is 10 the power of 2 minus 1 is 10 the power of t 2 minus 1 is 1 yookiin dhiisuu dandeenya jechuudha. Egaa a of t equals any number the power of 0 is 1. So t the power of 0 jechuun 1 dha jechuudha. Kanaafuu 20 times 1 in 20 dha minus 10t. This is the functional form of acceleration. Functional form of acceleration yookiin immoo a of t argannee jirra jechuudha. B irratti maal gaafatamne? B irratti maalidha kan gaafatamne? Instantaneous velocity at t equals to 3 seconds. V instantaneous at t equals 3 seconds. Egaa maal qabna jechuudha? From the velocity function v of t equals 20t minus 5t squared. Kanaan booda wanti nuyi goonu maalidha jechuudha? Substitute t by 3. Substitute t equals 3. Isa kanaan bakka buusna jechuudha. So v of 3 equals iddoo t yeroo hunda sadi buusuudha jechuudha kanaan booda. 20 Okay, isa silaarratti unity maal gochuu dandeessu jechuudha? Unity kaa'uudhaa dandeessu jechuudha. Unity kaa'uu qabdu meters per second square dha jechuudha. Unitiin acceleration-dhaaf meters per second square dha. So 20 times 3 minus 5 times 3 square dha jechuudha. So v of 3 equals 20 times 3 is 60 minus 5 times 9. Then v of 3 equals 60 minus 45 meter per second dha jechuudha. So secondii sadarratti velocity meeqa ta'a jechuudha? Instantaneous velocity equals 15 meters per second. 15 meters per second arganne jechuudha. Sirratti kan nuyi barbaannu instantaneous acceleration at t equals 3. A inst or simply a at what? At t equals 3 seconds. Kanaafuu ammas maal qabna jechuudha? From the acceleration function a of t equals drive goone arganneera jechuudha. A of t equals 20 minus 10t meters per second square dha jennee argannee jirra jechuudha. So
Kanaan booda we have to substitute t by 3 seconds. So a of 3 equals 20 minus 10 times 3 meters per second squared theta. So a of 3 or instantaneous acceleration at t equals 3 seconds is 20 minus 10 times 3 is 30 meters per second squared. Like how that in nature. So instantaneous acceleration at 3 seconds is digdama irrisu soddoma meeqadha? Negative kudhan meters per second squared arganna jechuudha. Bifa kanaan shallaguudha dandeenya jechuudha. The other is UE egaa qormaata biyyoolessaa irratti gaafilee baroota darban keessatti dhufan muraasa wayii as keessatti isiniif kaa'uuf yaaleera jechuudha. Gaafiin tokko akkas jedha. A car traveling at 20 meter per second starts to speed up. Egaa konkolaataan tokko jalqaba meeqaan deemaa ture? 20 meter per secondiidhaan deemaa ture. Kanaan booda saffisa isaa dabaluu jalqabe. After 5 minutes, its speed is 145 meter per second. Daqiiqaa 5 booda egaa jalqaba meeqaan deemaa ture? 20 meter per second. Booda yoo daqiiqaa 5 booda speediin isaa saffisni isaa 144 meters per second ta'e. What is the acceleration of the car? Acceleration konkolaataa kanaa meeqa jedheen nu gaafate. Kun qormaata biyyoolessaa bara 2013 keessatti kan dhufeedha jechuudha. A 0.55 meter per second squared, B 24.8 meter per second squared, C 0.4 0.41 meter per second squared, D 28.8 meter per second squared. Kam ta'a kanneen keessaa? Kanneen keessaa kam ta'a? Egaa filannoowwan nu kaa'aman keessaa inni kun pointiidha jechuudha. 0.41 meter per second squared. So mee amma kennamoota keenya adda baafanna. Our given are kennamoonni keenya maal qabna jechuudha? U qabna. Initial speed qabna which is 20 meters per second. Final speed qabna which is 145 meters per second. T qabna yeroo ammamii keessatti 5 minutes. 5 minutes which is equals to 5 times 60 seconds. So T equals 300 seconds. Isaan kana qabna. The required one is acceleration. The required one is acceleration. Acceleration gaafatamne jira. So gara furmaataatti yommuu deemnu solution egaa maalidha? Iddoo kanatti acceleration definition isaa beekuu duwwaa nurraa eegamaa jira. So acceleration equals change of velocity over time. Kana jechuun gama biraatiin final velocity minus initial velocity over the given time dha jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Yookiin immoo equation of uniformly accelerated motion keessaa isa jalqabaa sana jechuudha. Kun garaagarummaa hin qabu. So acceleration A equals V is 144 minus U is 20 meters per second divided by 300 seconds. So this acceleration equals 124 meters per second divided by 300 seconds. Isa kana ta'a jechuudha. So inni kun per second dha waan ta'eef gubbaatti immoo per second square ta'a jechuudha. Kana yommuu hirtan 0.41 meters per second square argattu jechuudha. So the correct answer is C 0.41 meters per second square ta'a jechuudha. Okay,
gaafni inni itti aanu gaafii conceptiti jechuudha. A car is traveling at constant velocity along a straight line, which statement is correct. Kunis bara 2013 kan dhufedha jechuudha akka lakkoofsuma Itoophiyaatti. A, the acceleration of the car is in opposite direction. B, the net force on the car is different from zero. C, the displacement of the car is in opposite direction. The displacement of the car increases linearly. Egaa konkolaataan tokko ariitii dhaabbataadhaan daandii sirriirra deemaa yoo jiraate uniform motionidha jechuudha. Deemaa yoo jiraate kan sirrii ta'e isa kamii jedheen nu gaafata. The car is traveling at constant velocity along a straight line. Egaa isa kana yommuu ibsinu the car is stated to be traveling at constant velocity along a straight line. Egaa konkolaataan tokko ariitii dhaabbataatiin daandii sirriirra deema yommuu jedhamu maal jechuudha? The velocity is unchanging. Constant jechuun unchanging both in magnitude and direction because it is moving along a straight line. Velocity hin jijjiiramu jechuudha. Kanaafuu acceleration hin jiru jechuudha guutumaan guutuutti. Okay. There is no acceleration since acceleration only occurs if the velocity changes. Acceleration hin jiru. Sababni isaas acceleration kan jiraatu yoo velocity jijjiiramedha jechuudha. Yookiin hammaan yookiin directionidha. Inni kun hammaanis kallattiidhaanis jijjiiramaa hin jiru jechuudha. From Newton's first law, seera Newton isa tokkoffaa irraa, if there is no acceleration, the net force acting on the car must be zero. Egaa acceleration hin jiru jechuun net force maalidha? Zeroodha jechuudha. Amma FB keessaa baafanne irraa jechuudha. Then the correct statement is the displacement of the car increases linear. Egaa inni kun sirriidha jechuudha. Displacementiin konkolaataa kanaa haala itti fufiinsa qabuun dabalaa jira. Maal jechuudha? Linearly haala itti fufiinsa qabuun yommuu jennu. Kana jechuun fakkeenyaaf ariitiin dhaabbataadha jechuun sagandii jalqabaa irratti sagandii tokkoffaa irratti konkolaataan displacementiin inni deeme 4 meeters yoo ta'e sagandii lammaffaa irratti meeqa deema jechuudha? 8 meters. Sagandii sadaffaa irratti meeqa deema jechuudha? 12 meters. Bifa kanaan. Kanaafuu displacementiin konkolaataa kanaa itti fufiinsaan jijjiiramaa yookiin immoo dabalaa deemuusaa kan nutti agarsiisudha. This statement is correct. Inni kun sirriidha jechuudha. Waa'ee statementii kana ibsa yoo barbaachise since the velocity is constant ariitiin dhaabbataa waan ta'eef the car covers equal distances in equal intervals of time. Konkolaataan yeroo wal fakkaataa keessatti fageenya wal fakkaataa uwwisa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf jalqaba as yoo ture daandiin keenya osoo isa kana ta'eeti straight miti kiyya isin laalladhaa. Sagandii tokkoffaatti yoo iddoo kana jiraate waan sagandii irratti yoo iddoo kana jiraate kuni akkuma sila jedhe 4 meetirii yookiin 3 meetirii yoo ta'e sagandii lammaffaa irratti ammas meeqa deema? 3 deema. Kanaaf waliigalli meeqa ta'a? 6 meetirii ta'a iddoon kun. Sadaffaa irratti ammas meeqa? 3 deema. Waliigalli meeqa ta'a? 9 meetirii ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo wal fakkaataa keessatti amma intervaaliin kana gidduu jiru waan sagandiidha. Kana gidduus kan jiru waan sagandiidha. Kanaafuu fageenyi gidduu kana jirus equal distance ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu displacementiin itti fufiinsaan dabalaa deemuu nutti agarsiisa jechuudha. This results in linear increase in displacement over time. Egaa adaduma yeroon dabalaa deemuun displacementiin keenya itti fufiinsaan dabalaa deemuu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu the correct answer is which one? The correct answer is the displacement of the car increases linearly. Egaa displacementiin itti fufiinsaan dabala. The displacement of the car is in opposite direction. Kuni sobaadha jechuudha. Maaliif kallattii tokko irra deemaa jira waan ta'eef displacementiin kallattii faallaarra ta'uu hin danda'u jechuudha. Gaafii biraatti daballee xumura. Okay, question number 3. Instantaneous velocity is, kunis gaafii conceptii jechuudha, is different from average velocity in that instantaneous velocity is, kunis baruma 2013 keessa jechuudha akka carraa gaafileen kun sadanuu naannoo tokko bara tokko ba'anii jechuudha. Kanaafuu ariitiin battalaa ariitii giddu galeessa irraa kan inni adda ittiin bahu sababa ariitiin battalaa maal ta'eef jedhee nu gaafate jechuudha. A, instantaneous velocity is the average velocity during the time of acceleration. B, the total displacement to the time taken. C, displacement of the moving object. D, the velocity of at particular instant of time. Egaa instantaneous velocity dhuma hiikuudha jechuudha kun.
Amma jedha average velocity during the time of acceleration. Velocity yookiin immoo ariitii giddu galeessaa yeroo acceleration tokko jiruutti yookiin immoo yeroo acceleration ta'aa tureetti jedha jechuudha. B the total displacement to the time taken. Lammaffaan immoo maal jedha? Yookiin baan qaxxaamura waliigalaa yeroo murtaa'e keessatti deemame. C displacement of the moving object. Kun immoo qaxxaamuruma wantooti. D immoo the velocity at particular instant of time. Inni kun immoo velocity yeroo murtaa'aa irratti qaame tokko qabaachuu danda'udha. Kanaafuu instantaneous velocity jechuun salphumatti hiikni isaa isa kanadha jechuudha. Explanation kennuu dandeenya. But the correct answer is D. Deebisarriin D dha jechuudha. Because instantaneous velocity is the velocity of an object at a specific instant or point in time. Tuqaa murtaa'e ta'e irratti velocity wanti tokko qabaachuu danda'u velocity battalaa yookiin immoo ariitii battalaa jennaan jechuudha. Mathematically it is a derivative of displacement with respect to time. Egaa instantaneous velocity kan jennuun kun derivative displacement maal irratti yeroo keessatti yookiin yeroo irratti jechuudha. So V instantaneous or instantaneous velocity is equals to dx by dt if x is the displacement of the object. Average velocity ammoo average velocity siikuu qabna maaliif waliin madaalchisaa jirra waan ta'eef jechuudha. Is the total displacement divided by the total time taken. V average equals to change of x by change of t tiin argama jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaa irraatiif qabadde kana isiniif dhiyaadde isa kana fakkaata ture. Kutaa itti aanu keessatti 3.2 equations of uniformly accelerated motion in 1D kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu isinis amma ammaatti chaanaalii kana subscribe godhin jirtu taana maaliif dura subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan viidiyoo wallaa share gochuun hiriyoota keessaniif barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas caalmatanii deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo kiyya online ilaaltan VPN banachuun dagatiina. Materiaalota barnoota adda addaa immoo argachuuf yoo barbaadan chaanaalii telegiraama keenya Abdii Physics Academy join gochuun dagatiina. Qabiyyee itti aanu namoota arginutti fayyaa nagaanaaf ta'a. One love. Bye bye.